Gujuun dhagatina gaafillee qabaatan gaafataa isin jedha. Haadha maatii barsiisuu barsiisa. Jaalallee kiyyaa barsiisuu barsiisaadha. Aduudha. Look. Look. Hin mul'atu lafti aduudha. Maal isin argisiisuu fedhe seetanii? Lukkuudha. Lukkufee isin argisiisullee garuu aduu waan ta'eef hedduu isaa hin mul'atu. Aduutu jira jechuudha. Akkaataa itti lukkoolee horsiisne lukkooleen tun jaafariin dura xixiqqashee wayiiti. Look! Amma gurguddatteerti jechuudha. Gargar bittinnooftutti. Akkuma hojjetan asitti kun immoo shaajaraa burtukaanaati. Burtukaana fandii. Bismillah. Burtukaana fandiidha. Ini kun immoo tiriinjiidha. Kanadha kun immoo leemuuna. Timirri isinitti mul'ata jedhee yaada. Iddoo timiraati jechuudha kani. Kisan lukkoolee jechuudha. Isin mul'atti. Ta'a. Ini kun immoo burtukaana. Akkuma argitan kana fakkaata. Maaliif isin waraabee haala salphaan lukkoolee akkatti horsiifnu jechuudha. Lukkoolee horsiisuu dandeenya gaafa biyyatti illee galle haala salphaan jechuudha. Lukkooleen tun ji'a afurii bakka nyaata waan qabduuf sirriitti daftee gurgurdatte. Ji'a afuriin dura caacutiidha. Gaafa biyyatti galle namni lukkoolee horsiisuu jaallattanii fi namni fedhinnaa lukkoolee horsiisuu qabdan karaa salphaanii haala salphaan horsiisuu dandeettan jechuudha. Keessaafuu warri biyyoota hambaa jirru maaliif faggaasaa jechuudha. Faggaasaa buuphaa jechuudha. Maashinii buuphaa. Asii yoo binnee galle irra xiqqaan isaa kakillee 30 buuphaa 30 qabu jechuudha. Birri 130 birri 126 akkas. Riyaala akkas uudititti jechuudha. Riyaala 126. Isa yoo binnee galle haala salphaan haga biyya gallee caacutii takka yookiin naaniin onni irra di'ee irra dhandhee birri 100 yookiin birri 80 binnu karaa salphaan killee bichaa binnee jechuudha. Buuphaa bichaa binnee hanqaaquu gaafa binnee jennee hanqaaquu san finnee hanqaaquu jechuun qilleensaan buufamte odoo hin taane qilleensaan hin buufamne binnee isiisan faggaasaa san keessatti galchinee faggaasaa saniin karaa caacutii yaasisiisuu horsiisuu dandeenya jechuudha. Karaa salphaan odoo birrii guddaa baafnee odoo hin jedhu magaalaa irratti jechuudha. Maaliif magaalaa elektiriika malee hin dalagu waan elektiriikaan dalagu waan ta'eef elektiriikaan magaalaa irra horsiifnee feenu gara baadiyyaatti geessuu dandeenya. Caacutii yoo isin yaafattee akkas torbaan lama xiqqoo jetteetiin jette caacutii san gara baadiyyaatti geessinee ammallee ka biraa binnee akkasii horsiisuu dandeenya jechuudha. Killeen takkittiin yoo guddatte birrii 5 tartuu birrii 5 yoo taate birrii 5 birruma
kudhaniinuu yoo bitame nama hin godda'u jechuudha. Aga birrii 80 caacutii DA irraa bitan jechuudha. DA irraa caacutii birrii 80 bituu rakkillee bitanii onni jechuudha. Maaliif ani lukkuu hedduu jaaladha. Gaafa biyya jiru jira miti lukkuu abashaa lukkuu diqaalaa faranjii jenna. Killee diqaalaa faranjii san bitee jechuudha. Alaa bitee gabaarraa nama jechuun lukkuu qilleensaan buufte don taane lukkuu kormaa sanyiitiin buufte gaafadhee bitee ishii san lukkuu habashaa jala kaayaa. Lukkuu habashaa san bakka hin yaafatti. Yaafattee jettee booda isii ofuma ishiitti holorti jechuudha. Lukkuun sun ammoo yoo ammoo guddatee nyaata sirriitti qabaate buuphaa isaa buusuu addaan hin kutu. Kulirraan kutaa yoo kaan cirrisuu ta'ellee guyyaa 3 qofa waan ciisuu ta'e achiin booda deebi'eetu muka buusu argita walirraa hin kutu jechuudha. Haala salphaanii lukkuu horsiisuu dandeenya jechuudha. Onni irraa alarraa bituu dhiisnee fakkeenyaaf DA irraa namni lukkuu horsiisa karoora qabdan jechuudha. Alarraa DA irraa caacutii takka birrii 80 dhibba akkasiin bituu irra faggaasaa asii bitannee gallee jechuudha. Maashina bitannee maashina onni isinii godha post isinii godha. Maashina asii bitattanii biyya Arabaatii galtanii bakka haala salphaanii magaalaa irratti horsiiftanii barbaada yoo fi magaalaa biratti hin teessine fuutanii gara baadiyyaa fiduu dandeettan jechuudha. Caacutii san mana isiitti hojjettanii mana isii hojjettanii fi addatti qopheessitanii fi fuutanii gara baadiyyaatti fidanii haala salphaan wanti isin gaafatan jiru nyaata isin nyaatti. Caacutiin hin duutee jettan caacutii sun akka hin duune raamoon jirame akka biyya keenyaatti raamoo beeku garuu akka naannoo keenyaatti fingilee jedhama. Fingilee lukkoolee ajjeesuun jira. Akka fingilee sun lukkoolee ajjeefna maal goona gizee lukkoolee sana bishaan kenninu qaaraa jechuudha. Qaaraa addaan cabsanii bishaan keessa kenna. Qaaraan akka lukkoolee hin muukoofnee fi akka hin duune yoo raammoollee nyaatte akka hin duune taasisa. Lukkoolee tana ji'a 4 tura hin muukooftii du'uuf taati. Ani namarraa argee kaddaamaa wayii jira jechuudha. Ta waliin dalannu Keeniyaadha. Lukkoolee sana maal gooti lukkooleen caacuun yoo du'uuf hin taatu qaaraa fiddee qaaraa caccabsitee bishaan keessa keetti. Maaliif akkana gootanaan akka hin duuneef jedhe bakka takkattiin ishii keessaan duune jechuudha. Duraan lukkooleen baay'eedha. Keessaa guuranii fixaniiranii keessaa qaqqaranii fixaniiran jechuudha. Kaleessa bichaa gara lukkuu shammuu maal keessaa baasanii haala salphaanii lukkuu akkana horsiifachuu hin dandeenya. Isiniin jedha baasii tokko malee odoo tokko hin baasinii. Baasii tokko malee lukkuu haala salphaan mana keenya keessa horsiisuu dandeenya. Yoo ammoo faggaasaallee hin binnu jettan bidila lukkuu DA irraa birrii 80 bittan lukkuu habashaa takkatti yookaan birrii 30 biyyaansi yoo guddate birrii 30 hin caaltin jedhu ishii takka bittanii killee alarraa killee diqaalaa san alarraa DA irraallee haa ta'u gabaa irraallee nama buuphaa qilleensaan hin buufamillee haa ta'u bittanii isii jala kaa'uu dandeettan jechuudha. Ani ofii kiyya hedduu takka jaaladha lukkoolee jechuudha. Gaafa biyya jiru lukkuu caacutii sakkarrisaa yoo na jalaa fudhate guyyaa guutuu bu'aa oola jechuudha. Hedduu jaaladha lukkuu hedduu naaf taatillee waan ta'eef jechuudha. Saniif mee maa isinitti argisiifnee karaa salphaan akka itti horsiifannu lukkuu kan jedhu lukkoolee kana isinitti argisiisu viidiyoo waraabuu dirqama ta'ee jechuudha. Karaa salphaan akkasitti lukkuu horsiisuu dandeenya isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa. Namni karoora lukkuu horsiisuu qabdanii karaa salphaan horsiisuu dandeettanii isiniin jedha. Warri biyya Arabaa jettan gaafa galtan faggaasaa beeddiyoo jettan dhabamu. Bakkee hundaayyuu hin jira. Onlaayinii irraa xalabachuu dandeettanii ka 30 qabu jira, ka 15 qabu jira. Ka jechuun hanqaaquu 15 qabu jira. Ka hanqaaquu 30 qabu jira. Achi guddaa achi olillee hin jira jechuudha. Ka hanqaaquu 30 qabu birrii 100 fi 30 haga 26 jechuudha. Hanqaaquu 30 qaba jechuudha. Hanqaaquu 30 san yoo rabbi taasise muluu yaafachuu danda'a. Min yaafna jechuudha. Wanti si shamsu hin jiru jechuudha. Killeen bichaan qilleessaa hin ta'in malee jechuudha.
akkasii obboleeyyan kiyyaa akkana fakkaataa balanni kennallee akkana fakkaataa balana majiraadha. Iddoon kun iddoo majiraati jechuudha. Temira bichaadha. Manni innis inuma jira. Alhamdulillah ala kulli haali jenna akkasitti itti fayyadamaa isiniin jira obboleeyyan kiyyaa. Sagalee isin irratti viidiyoo isin irratti dheeressee dhiifama manarraa ta'a yoo isin gammachiisee jedhee subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa. Warri duraan maatii kiyya taatan hedduu takka galatoomaa. Like yeroo hundaati warri ganaa dhuftan ammoo subscribe, like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maatii kiyya ta'a walaa jajjabeessinuu wal biraa dhaabannu gatii wayii waatti waliin kafallu isiniin jedha obboleeyyuu kiyyaa. Nagaa keessa naaf jiraadha. Akkasitti karaa salphaan lukkoolee horsiifachuu dandeettan jechuudha. Lukkoolee ganaa kaampaana yookiin DRraa binneetiin biyya birrii guddaan yookiin du'uu dandeetti ta'a yookiin kisaaraa keessa nu galchuu dandeettidha. Ka'uu kisaaraa keessa illee nu galchite haala salphaan kisaaraa keessa wanti isin nu galchitu hin jiru. Killee birrii xiqqaan binne faggaasaa yoo binne jenne faggaasaa maashina buuphaa yoo binne jenne haala salphaan maashinaan mana keenya keessatti horsiisuu dandeenya isiniin jedha. Akkasiin nagaa keessa naa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.